jechuudha kun jechuun maal yaaddu akka biyyaan akkasii si dhufee piraankii akkasii dalaydee naan jette mustariyaan akka biyyaan akkasii sun si dhufee jarsa kee dhiisee na biraa jaaladhee itti amma ol baatee hayyee eega kiyyeessu wal balchise kaamiraati bultii namaa diidee ammallee waan biraa haasofita nama wannaan jettan sadii fi dhiifama kuttanarraa taa'aa hordoftoota dhiifama inuma hin gaafadhu inuma abaddan jechuudha dhiifama hin gaafadhu kaanus yeroo waan fokkataa gadhiiftee jette koomentii jalatti waan abdii nama kutachiisu hin barreessina. Gonguma diina keessaniif illee hawwina waan akkanaa jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota kaamilaatu hundi keessan akkam nagaa fayyaa jirtanii ani nagaa qabaa. Wallahi alhamdulillah nageenyi rabbii guddaan ammas bakka jirtanitti si waliin haa jiraatu isiniif haa baay'atu jecha. Har'a akkuma agartan deebi'ee dhufeetiin jira. Har'allee akkuma agartan mana dalagaa kiyya jira. Atilee sababa mustariyaan xiqqoo walitti mufannee egaa isiidhaan miidiyaa kanarra wal baasnee yaani isinillee waan adda dubbattee anillee waan hedduu dubbadheetiin jira isii qofaa miti. Anis waan dubbadhee jiruu fi hedduu na jibbisiisee jira. Dhugaa dubbachuu fi hedduu natti aartanii jirtanii hedduu nu hundattuu aartanii jirtanii fi anii fi immoo kaan nutti aartanii jirtanii daawwattoota keenya isin aarsanii waan jiru jecha dhiifama. Maaliif jedhee yoo jettan isinii mufachiisuu osoo hin barbaadini dirqamaatu akkasiin mufachiifnu nu godhee garuu nutti aartanii jirtanii. Anis isin aarseetiin jira ol ba'ee dubbachuu hin qabu ture garuu namni hedduu guddaan dogongora situ qabanaa jettanii jirtanii bakka sanitti immoo isinis na mufachiiftanii jirtanii. Dogongora situ qabaa dhiifama dhaqii gaafadhuudha namni hedduun dhiifama gaafadhu kaamilaa jettanii na barreessanii jirtan garuu. Dhiifama gaafadhaa badii tokkollee hin qabu jechuudha. Anin tuni yoo badii hin qabaanne akkanuma ol ka'ee dhiifama nama hin gaafadhu isinillee dhiifama naa godhaa hordoftoota kiyyaa warri deemee dhiifama gaafadhu jettanii dhiifama gonkumaa hin gaafadhu jechuudha. Maaliif hin gaafanne yoo badii qabaadhe dhiifama gaafadhaa garuu yoo badii hin qabaadhe dhiifama hin gaafadhu akkanuma ol ka'ee nama jechuudha. Sanii fi namni yoo osoo waan takka hin balleessine ol ka'ee dhiifama nama gaafatee sun garaa hin tuffatama. Saniifuu waan dhiifama gaafachuu hin barbaadu. Malee sababni gaafataniif waan badii tokkollee hin qabneef jechuudha. Sababa badii tokkollee hin qabu wanni jedheef maal seetan piraankii tokko gadhiiftee turte guyyaa kaleessa jechuudha. Piraankii kaleessa gadhiifte san irratti mustariyaan ka piraankiin kiyya ka duraan kuula irratti waltaanee aniifisii waltaanee irratti hojjenne bultii isii diigee maaliif piraankiin amma isiin kuula irratti hojjette maal jettee jirratti anillee mata duree malaalee hedduu seenee viidiyoo hin laalle mata duree ilaalee. Maal jedha viidiyoo illee haga tokko seenii ilaaleetiin jirsa seenii ilaaleetiin jira jaarsa kiyya dhiisee nama biraatti irraa jaalalli na qabee namni jaarsa ofii dhiisee jaarsa kiyya dhiisee nama biraatti irraa jaalalli na qabee jedhee viidiyoo hojjete viidiyoon kiyyi sun akka bultii isii diige immoo bultii silaafuu wallollee waan takka wallollee lammata hin deebitu jetteeti viidiyoo san dalayde moo maali akka wanni irra isin jechuu dhufe tokkoffaa dura maal seetan akka piraankiin sun ani fi ummukaanus buutumaan guutuutti waan lolchiisne achirraa waa hedduu irraa hubachuu dandeessan jedhee yaada. Maaliif piraankiin osoo piraankiin nama wal lolchiisu taate piraankiin sun waan nama wal lolchiisu miti. Ka ammaa gadhiifame kun hoo hayyee eega kiyya sun kan nama wal lolchiisu taate viidiyoo irraa kaasii naan jettan turte viidiyoo irraan kaasu jedhee jira hordoftoonni illee namni hedduun naan jettanii jirtanii koomentii jalatti viidiyoo sana irraa kaasii naan jettanii jirtanii inuma irraan kaasu gonguma jechuudha. Waan fedhe haa galu malee waan dhalatu malee viidiyoo sana hin kaasu jechuudha illee. Viidiyoo dura piraankii yaasin yoo wanni guddaan isii aarse maal ta'uu danda'a yaaddi dura piraankiin sun irratti mata dureen barreesse jechuudha. Yaasin mustariyaa dhiisee mukaanus dhiisee galee biyyatti fuudhee jedha mata dureen viidiyoo sanirra jiru. Yoo sun isii aarsi jedhee yaadde piraankii daran jechuudha. Saniif akkas jedhee yaadee ture jechuudha. Garuu mootu sun osoo waan nama aarsu taatee jechuudha. Ani mukaanus dhugumaa waa saniitti aara qabda jedheetiin illee yaadellee ture garuu aarallee hin qabdu. Ol baateetu mana arrabsu feetee anillee dubbadheetiin jira waan tokko yaani mustariyaan bishaan arrabsitee anjala cal jedhee miti. Tiyee shaffanee yaani tiyee harkirra qabee ta'e isii ol baasuu osoo hin taane waan jennu jenneeti jirra jechuudha nulachuutu inshaallah rabbii kee mahaa taasisu waan hundaafu. Piraankiin isiin amma hojjette hoo nama jaarsa isiitiin wal isiin dhabsiisu jaarsa kiyya dhiisee nama biraatti irraa jaalallee na qabe chaanaala ofiit irratti mata duree akkas jettee barreessitee qullucu gootee chaanaala ofiit irratti gadhiiftee jechuudha. Kun jechuun maal yaaddu akka biyyaan akkasii sii dhufee piraankii akkasii dalaydee naan jette mustariyaan akka biyyaan akkasii sun sii dhufee jaarsa kiyya dhiisee nama biraa jaaladhee itti amma hoo ol baatee hayyee. Eega kiyyeessu wal lolchiise kaamiraati bultii namaa diidee ammallee waan biraa haasofita nama wal lolchiiste viidiyoo san kaasii naan jettanii
Viidiyoo san keessa seentanii ilaaluu dandeessan jechuudha. Viidiyoo an hojjedhe san keessa piraankii yaani amma dubbii amma gadhiisisan osoo hin taane piraankii jalqaba ka suuraa aruusatiitu irra jira. Suuraa aruusitti takkaati irra jira. San malee wanni nama aarsu maqaa utaati malee wanni nama aarsu hin jiru jechuudha. Mata dureessanii fi maqaa utaati malee wanni nama aarsu takka illee hin jiru jechuudha. Akka an yaadutti jechuudha. Kun yaada nama dhuunfaa tokkooti. Isinillee waa yaada nama dhuunfaa tokko waa hedduu na barreessitanii jirtanii argaa jira jechuudha yaada keessan hundaa. Garuu immoo wanni isin beekuu qabdan dhugaan tun bakka tam jirtidha. Wanni isin beekuu qabdan dhugaan eessa jirti nuti hoo maal jechaa jirraa jechuudha. Namni hedduun illee arrabsitaniit illee jirtanii namni wallahi arraba fokkataa tokko illee na jalallee hin jira jechuudha. Isillee arrabsitanii jirtan garuu nallee hedduun arrabsitanii arraba fokkataa akkana kanallee silaan arrabsuu battanii hedduun jala daawwatu takkee qaqqaalii ammallee waan tanarratti illee akkasii waan naa barreessanii isin beekaa dhiifama naa godhii fi dhiifama gaafadhu dhaqinaan jechuun keessan sirriidha. Dhaqee dhiifama homaa rakkinni hin jiru. Balleessitaan jechuun miti dhiifama gaafadhu naan jettan jechuun garuu ani hin gaafadhu. Garuu ani hin gaafadhu dhiifama. Isinuma dhiifama gaafadha malee isin dhiifama hin gaafadhu. Isinuma gisee 10 irra deddeebi'ee gisee 100 irra deddeebi'ee dhiifama isin gaafadha malee isin dhiifama hin gaafadhu. Inuma abadan ilaa yoomal maal isin jedha gaa dhiifama hin gaafadhu. Kun narraa gadi jechuudha. Dhiifama waan na gaafachiisu tokko illee hin jiru jechuudha. Ammas piraankii isii seentanii ilaaluu dandeessan. Piraankii guyyaa kaleessa isiin gadhiifte maal jedha maqaa mata dureen piraankii sanii jaalalli nama biraatti irraa naqabee jaarsa kiyya dhiisee jedha. Namni viidiyoo sallaali waa hedduu irraa hubattanii akka piraankiin sun aniifisii waliin lolchiife piraankiin an hojjedhe waliin lolchiifnellee irraa hubattanii warri asirratti waan hedduu jettanilleen warri duraan na jaalattan ka sababa ol baanee naa fi mustariyaa waa waliin jenne kanarratti arraba kanarratti illee na jibbitanii jiraattanii dogongora ilmi namaa addunyaa tan jiru guutuun hin dogongoraa ilmi namaa jechuudha. Hin dogongoraa garuu dogongora san irratti sirreeffadha bakka dogongora sirreeffadhu naan jechuu qabdan sanitti ati namtitti bultii nama waliin diidee takka namni uriiti jettee namtitti naan jennaaf ajaa'iba mufaa ajaana gootan isinuuf ta'u mustariyaa malee mufaalus hin malee isinillee mufaaja takka namni godhin silama bira balleessillee namti teessanii komantii nama hundaa jirachuu miti kana jechuun nama hundaa jirachuu miti nagaraachin lai eeganti warri soddaa kaleessa viidiyoo gadhiifte chaanaalli keessii bira waan jiruuf gisee nagaa walitti qabnu waan imeela keenya waa hunda keenya waan wal amanuuf waan hedduu wal jaalannuuf isinillee hin beektanii jaalalli teenya ta duraanii sun takka jibaatii miti ta dhugaa turte. Nama maali nama jibban dhugaa namaa jibban jaanii saniifuu jaalaltii hagana mukaanus na jaalatti jechuu osoo hin taane hedduu takkaan isii jaaladhaa yeroo sanitti kabajaa waliif qabaachuu turre keessa isii beekuu gabaadhulee gubbarratti jechuudha. Ani immoo akkuma gubbarratti agartan san daree yoo taate malee sanii gadi miti wallah. Saniif waan yeroo nagaa qabnu yeroo nagaa walitti qabnu waan feesbuukni isii na biras hin jira. Imeelli waan hundi na birallee jira isii birallee jira jechaadha. Viidiyoo kana hingata gadhiifte. Share godhattee jechuudha chaanaala kiyya. Share godhatte adiidha share godhattuuni. Yaani kaliya kan turre irraa waan jijjiirame humaatu hin jira dhee yaadu. Saniifuu viidiyoo isiitu share godhattee jechuudha chaanaala kiyyaani. Huma rakkin hin jiru adii saniifillee huma rakkoo hin jiru na biraa. Waan biraa mootu wanni hedduu koomentii irratti waan adda addaa barreessitanii jirtan anii fi mustariyaallee waa hedduu barreessitanii jirtanii waan namatti tolullee barreessanii jirtanii waan nama jibbisiisullee barreessitanii jirtanii fakkeenyaaf amma namni hedduun na arrabsee jira akka dhugaa dubbachuu fi namni hedduun na arrabsan sun keessanii maaliin jechuu barbaade na arrabsuu mirga guutuu qabdanii waan feetan jettanii na arrabsuu mirga guutuu qabdan garuu kaamelaan duraa waggaa 2 jaalachuu turtan sun osoo YouTube kiyyan baratee YouTube biraat irraa hojjechaa ture YouTube gurguddaa irratti illee waanuma adda addaa irratti illee hojjechaa ture osoo YouTube mataa kiyyan qabaatiin kan namatti irra gadhiifamuu ture jechuudha. Yeroo san keessatti ilaa gaafa waggaa 2 irraa ilaa hanqarraatti osoo akkasiin na jaalattanii yoo dogongora guyyaa takkanarratti agartan akkasitti xuluqna godhuun qabdan arrabaan. Yoo mukaanus illee yoo taate akkasuma jechuudha mukaanus ana arrabsite waan ta'eef homaa rakkoon qabu aadii haana arrabsitu isinillee yoo mukaanus waggaa dheeraaf kajaalachaa turtan taate dogongora yeroo isin ol kaatee ka daladdeetti na arrabsitu taate arrabsaa isiniin hin jedhu akka mataa kiyyaatti maaliif isin ol baatee nama dhuunfaa tokko yoo arrabsite isin waggaa dheeraaf isin jaalachaa turtan ka takkaa dogongora takka irratti hin argin kan kaatee dogongora daladdee jirti maalirra dhaabbadhee jechuu danda'e isin dogongorte anillee silaa dogongoruu hin qabu garuu dogongoree jira jechuudhaan hundi dogongora guddaa daleennee jirra garuu
ani mootu dirqama wayii jechuudha baasee kana dubbise saniifuu mukaanus yeroo waan fokkataa gadhiiftee jette koomentii jalatti waan abdii nama kutachiisu hin barreessina gonguma diina keessaniif illee hawwina waan akkanaa jechuudha saniifuu anuma jechuudha qulqullummaan kiyya yeroo badooma namaa tokko ibsitu gaarummina nama sanii cinaacha laafaa tokkoo fi cinaacha jabaa nama sanii wal bira qabdee ilaaluu turte mukaanus yoo arrool baatee waan fetetti miidiyaa kubbarratti na kana rabsu taate waan isiin kalee naagoote waan isiin hiriyummaa kalee waliin qabnu amantummaa waliin qabnu waan tola walii oolu turre iccitii hedduu wajjin dabarsu turre iccitii gurguddoo osoo yaanii osoo hin taane waan nu dhibata akka furmaata walii itti gaa'u turre waan ta'eef akka namni olka'ee wante sila yoo mataa kiyyaa rabsee irra natti tolaa yoo namni biraa rabsee argee innatti hin tolu jechuudha saniifuu badoomin isii kana qar'aa tanaa jecha gaarummina isii kakaleessaa san bakka sanii balleessuu hin barbaadu jechuudha guutumaan guututtu saniifuu gisee namni een fakkeenyaaf nama wal loltanii namni isin arrabse waan namni kaleessa isinii godhee fi waan namni kun ar'a isin godhe wal bira qabdanii ilaaluun barbaachisaadha jechuu barbaada garuu dhiifama deemee gaafadhu waan jettan sadii fi dhiifama kuttanarraa ta'a hordoftoota dhiifama inuma hin gaafadhu inuma abaddan jechuudha dhiifama hin gaafadhu natti yoo aarta illee dhiifama isiniin jedha warra akkas jettanii na barreessitanii qaalii keessan godhuu waan dhiifama deemee gaafadhu naan jettaniif dhaqee dhiifama waan gaafachuu dideef irra deebi'ee yeroo 10 fa'a dhiifama isin gaafadhachaadha saniifuu mustariyaan akkuma agartan kana anilleen kun akkuma jirtan agartan kana mana dalagaa kiyyaa jira asuma taa'eeti gaa viidiyoo maaliif caljettee akkan jenne yaanni isii maali akkan jenne isiniif maree isiniif gidhiisa jedhee dhiqashuma yaadeeti kan dhufe jechuudha haala namaatu jira asuma kurfaatii keessa kophaa kiyya taa'utti jira bakka jirtanitti rabbii isinitti haa tolchuu aniifillee du'aa ina godha rabbii isinitti haa tolchuu jedhaati du'aa ina godha isin jedha hordoftoota kee gaggaarii hedduun isin jaladha hedduun isin kabaja gurguddoo isiniif qabaa warri na rabsuu barbaadallee karaa keessatti waan bitannaan jedha koottaadha feesbuuk kiyya kaamilaatu boodallee argatanii feesbuuk irratti waa hedduun hojjedhu feesbuuk waa irratti gadi hin dhiisu jechuudha dilas feesbuuk kana hin fardeessu yaani in seenetu malallaalee baamalee waa irratti jedhu irratti hojjedhu yuutuub ma sanu yuutuub iyyuu yeroon argadhu hin beektan jedhee yaada yeroo hedduu biiziidhaani gisee hunda biiziidha maaliif guyyaa takka torban keessa guyyaa jum'aa qofa boqonnaa qabaa guyyaa jum'aa san qofa waa hojjedha saniin ala waan biraat irratti waan adda addaa hojjechuu hin danda'u haasa isinitti hin dheeressu oduu qofa jechaadha saniifuu isinirraa gabaabsuu barbaada hedduu takka isin jaaladha waan dharras warra arraba akkasillee warraa keettanii galatooma aad homaa rakkinni jiru arraba san garuu nan gammachiisee osoo hin ta'in wallaahi nan gammachiisne garuu na gammachiisuu baatullee dirqama yaanii waan na gammachiisuu qofa barreessaa isiniif hin jedhu wallaahi na ajaa'ibe maaliif garuu gisee waan gaggaarii barreesse dalagaa akka akkasitti naan barreessine yaada keessan yaani waan akkasitti naan barreessineef hin beeku hedduu koomentii naa barreessanii jirtanii silaa koomentiin keessa hedduu jajjabeessaa naa barreessaa isin jechuu ture dogongoraan qabu akka sirreeffadhuuf waa hedduun haasa'u ture jechuudha chaanaala kanarra garuu naan barreessine amma mootu akka carraa ta'ee koomentii hisaaba hin qabne tana naa barreessanii saniifuu mustariyaallee teenya fi teessii rabbii tokkichatu beeka waan beekamu hin jiru jechuudha inshaallah rabbi keerima haa taasisuu wal baanee yaani wal arrabsinee jirra mukaalus illee arrabsitee jirti ani illeen waan tokko deebisuu fi qaba dirqama akkamittiin jallisee isiin akkana jettee jeetiin ol bahee waan takka dubbadhee ture saniifuu amma ganaa waan akkasii inshaallah nuti deebi'u natti fakkaatti wantoota kabilaatu isin jaaladhaa isin kabajaa yeroo kamuufuu rabbiin guddaan nageenyi rabbii guddaan bakka jirtanitti si waliin haa jiraatu rabbiin isin haa eegu bakka jirtanitti hedduuta kanaaf galatoomaa na jajjabeessitanii hangarraa waan gaggaarii naa godhuu turtanii waan gaggaarii naa barreessu turtanii arraayuu waan balleessee waan madaa naa barreessitanillee duraa waan gaggaarii waan naa barreessu turtaniif hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh horaa bulaa nagaa isin bira dhiise nageenyi isin bira haa jiraatu.